Ashamaa akkam jirtu ejentoonni karaalee sadiin hoostii nama galmeessuu dandeessu. Arras karaalee sadan ittiin isin nama hoostii taasisanii ittiin galmeessuu dandeessan karaalee sadiin isinitti argisiisa jechuudha. Inni jalqabaa sumaappii kanarratti invite gochuudhaan ID isaanii barreessuudhaan inni kan biraa immoo liinkii koppii gootanii erguudhaa fi inni sadaffaan immoo akkaataa kamiin namoonni sun ofuma isaaniitii ID keessan guutuudhaan kallattiidhaan Play Store irraallee yoo buusan ID keessan guutanii akkaataa kamiin akka isin jalatti hoostii ta'anii akka isaan galmaa'anii dhufanan isinitti argisiisa jechuudha karaalee sadan kanaani. Pilaatfoormicharra namoonni haaraan kan seenan manoota vaariyaalii ba'anidha. Anis mana ruumii vaariyaalii ba'ee keessa seenee isinitti argisiisa. Fakkeenyaaf ruumii ejentii kiyyaati kuni amma akkuma gubbaa kanarratti argartan namoota 46tu jira vaariyaalii ba'ee jira jechuudha. As keessa immoo namoonni haaraan jiru. Namoonni haaraan jalqaba manuma jalqaba argan seenu waan ta'eef jechuudha. As keessas immoo namoota haaraa kan isin ittiin beektan VIP namoota godhatanii jiranii fi namoota giiftii ruumii sanatti kennanii jiranii taananii namoota haaraadha kan ta'u ID haaraadha kan ta'u jechuudha. Amma ID'n kun 12 qaqqabee jira. Kanaaf isinis as keessa namoota haaraa gubbaa ta'an kana keessa ni ilaaltu jechuudha. Leeveliin isaanii tokkodha. Ittaan immoo isaan asuma fakkeenyaaf tsaayii argadheen jira. Tsaayii koppiin godha jechuudha. ID'shi koppiin godha. ID'shi koppii ergan taasiseen booda bakka kanarraa roga afur kana tuqeen koppii taasisa jechuudha. Koppii ergan taasiseen booda gara piroofaayilii kiyyaan seena jechuudha. Isaafis immoo mii kan jiru tuqxanii eejensii irra ni seentu. Eejensii irra akkuma seentaniin booda bakka kanarratti invite host name kan jedhu jira. Isanii tuqxu bakka input user ID jedhu kanarratti gadi qabdanii paste gootu. ID koppii sana gootan paste gootu. Sana booda check jettuun. Check gaafattan maqaan nama sanaa isinii dhufa. Invite jettuun. Success isiniin jennaan namni kun hostii galmaa'een jiru jechuudha. Ejentii kam jalatti illee galmaa'een jiru. Isaafis immoo maal gootu message irra deemtanii nama kanaa maal jettuuni kunoo message nama kanaan ejentii na jalatti galmaa'ettanii Ingiliffaanis afaan Oromoonis Amaariffaanis barreessuu fi dandeessu. Anuma fakkeenyaaf namni kun Amaariffa dandeessedhee waan shakkeef Amaariffummaan agiriina taasisedhee barreessee fi isinillee akkaataa kanaan waliin hojjennaa galmaa'ee accept godhii isin barsiisa jechoota kana fayyadamuudhaan namoonni kun agirii isin godhan isin jalatti galmaa'aniiru jechuudha. Karaa kanaan karaa jalqabattiin namoota galmeessuu dandeessanidha. Karaan kun isaafis immoo ruumiin keessan vaariyaalii ba'uu qaba. Namoonni haaraan akka dhufan isin bira yookaan immoo ruumii vaariyaalii ba'ee keessa deemuudhaan galmeessuu dandeessu. Ruumiin kun immoo ruumii ejentii kiyyaati. Asillee ruumii isaa bira deemtanii kun ID kanaan jechuudha. ID'n isaati kun isa bira dhuftanii namoota haaraa galmeessuu dandeessu gaafa inni vaariyaalii ta'utti jechuudha. Isinillee kana fayyadamuu dandeessu. ID'n isaa kun gubbaa kanarra jira jechuudha. ID dhumni isaa 1010 dhumni isaa 96 kana jechuudha. Muraatadha. Ani loogoo kiyya fudhatanii uffatanii deemna galmeessuu dandeessu. Ani mucaadaaniitii as taa'een galmeeffadha jettan galmeessuu dandeessu yeroo baay'ee yoo galmeessaan jiru ta'e jechuudha. Na haala kanaan dabalataan namoota haaraa cheekii gootanii akkaataa kanaan ilaaltanii ID isaanii koppii gootanii ergitu jechuudha. Karaa lammaffaan isinitti argisiisa. Amma karaa lammaffaan immoo achuma ejensi irra galtaniin booda invite host isa jedhu irra deemtanii asirraa bakka kanarra jechuudha liinkii koppii gootanii ergituuf jechuudha nama sanaaf karaa telegiraamii WhatsApp ergitanii namni sun ID keessan barreesse dhumarra immoo maal godha jechuudha join host program kan jedhu filatee yoo dhufe kallattiidhaan isin biratti galmaa'eera jechuudha. Namni kun isin affeertanii isin biratti hin galmoofne yoo ta'e garuu dursaatiitti himaa ID meseejii namaa agiriin godhiinii anatu si galmeessattanii itti himtu yookaan invite gootu yookaan immoo karaan ammaa isinitti argisiisu kanaan namni kun bakka kana seenee cheekii godhee maqaan keessan hin jiru ta'e immoo akkaataa kanaan galmaa jechuudha. Karaa sadaffaa kanaanii amma karaa sadaffaan isinitti argisiisa. Kanaaf hundumti keessaniyyuu of eeggannoodhaan namoota affeertan sirriitti itti himaashi. Maaliif asirra dhufanii namoonni baay'een namoota biyya alaa jala seenanii karaa ba'anillee dhabaa waan jiraniif isin kana sirriitti cheek gochuu qabdu. Tolee karaa sadaffaan immoo namni sun host center irra gala mii kan jedhu tuqee piroofaayilii isaa keessa host centeriin isaa akkanatti jira taanaan namni kun eenyuma jalatti illee hin galmoofne jechuudha. Kanaaf join agent program isa jedhu kana ni filata. Filannoowwan jiran keessaa isa lammaffaarra jiru kana jechuudha. Isa adiidhaan barreeffame kana isa ni tuqaa ni filata. Sana booda enter the agent ID bakka jedhu kanarratti immoo ID keessan ni barreessa jechuudha. ID keessan bakka kanarratti ni barreessa akka nama fakkeenyaaf ID kiyya barreesse kana namni kun ID kiyya barreessetti sana booda cheekedhaanii sana booda maqaan kiyya erga daanii fi faamilii yookaan immoo kan keessan erga dhufee join jedhaan jechuudha. Duubatti deebi'ee host center irra gaafa galu hin jijjiirama jechuudha. Akkaataa kanaan jijjiiramee taa'aa fi sana booda daanii M faamilii kan jedhu isa bira taa'a yommuu ejentii keessan ta'e immoo maqaa keessan bakka sana jiraachuu qaba jechuudha. Haala kana namoota galmeessitanii hojjechuu dandeessu dafaatii namoota affeeraa galmeessaan isiniin jedha.